Nootii qarshii isa sirriif isa fakkeeffamee hojjetame yookiin isa foorjidii akkamiin adda baafna? Nootiin qarshii foorjidii si qunnamee beekaa? Jireenya keessatti kisaaraan karaa kana si qunnamee beekaa? Mallattoowwan nootii qarshii isa sirriitti argaman maal fa'i? Akkamiin immoo adda baafanna? Nageenyi keenya bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Daawwattoota, jaalattoota chaanelii koo. Har'a barumsa ajaa'ibaa ta'u qabadhee dhiyaadheera. Akkamittiin nootii qarshii isa sirriif isa sirrii hin taane adda baafachuu akka dandeenyu. Mallattoowwan nootii qarshii isa sirrii irratti argamuu qabanii fi qaqqabannee yookiin ilaallee akkaataa itti adda baafachuu dandeenyu irratti viidiyoo ajaa'ibaa ta'u qabadhee dhufeera. Isin immoo chaanelii kiyya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Birriin haareeffamuu irraan kan ka'e nootiiwwan garaagaraa iddoo garaagaraatti fakkeeffamanii hojjetamuudhaan namoonni baay'een kisaaraa hedduu keessa seenaniiru. Kanaaf jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti waan binnuuf waan gurguru keessatti yeroo qarshii wal jijjiirru nootiiwwan isa sirrii ta'anii fi kan sirrii hin taane mallattoowwan garaagaraa adda baafannee beekuu qabna. Har'a mallattoowwan ittiin nootii sirrii ta'eef sirrii hin taane ittiin adda baafnu 10 adda isinii baasee kaa'eera. Isin viidiyoo kana jalqabaa hamma dhumaatti hordoftanii jennaan nootii sirrii hin taane yookiin nootii foorjidiidhaan hin gowwoomtan. Kanaaf viidiyoo kana hordofaa. Jalqaba irratti tokkoffaa sarara irraan gadee deemu sarara calaqqisu sana keessatti mallattoowwan jiran adda baasuu qabna. Sararri irraan gadee muraa qabu yookiin kan calaqqisu sana keessatti wantoota gurguddoo 4tu jira. Tokkoffaa gatiin nootichaa barreeffamee jira. Maal keessatti? Sarara irraan gadee muraa jiru san keessa jira. Abbaa 10 keessa 10, abbaa 50 keessa 50, abbaa 100 keessa 100 fi abbaa 200 keessatti barreeffamni 200 jedhu gatiin nootichaa barreeffamee jira. Kana ilaaluu qabna. Lammaffaa asxaa baankichaa. Sararuma muraa irraan gadee jiru kana keessa asxaan baankii biyyoolessa Itoophiyaa kaa'amee jira. Kun hubadhaa. Asxichi kana fakkaata. Sarara kana keessa yookiin immoo calaqqee kana keessa asxaa kana barbaaduu qabna jechaadha. Sadaffaa barreeffama NBE jettu. Barreeffama naabaa jettu sarara muraa calaqqisaa kana keessa laaluu qabna jechaadha. Arfaffaa suura bofaa yookiin jawwee achi sarara kana keessatti kaafamee jiru gara aduutti qabnee seeraan laaluu qabna. Suurri bofaa kun sirriitti hubannee gaafa laallu calaqqee kana keessa yookiin muraa kana keessa jira. Kanaafuu mallattoowwan arfan kana calaqqee kana keessa yookiin sarara kana keessa jiraachuu fi jiraachuu baachuu isaanii adda baasuu qabna jechaadha. Lammaffaa kaartaa Itoophiyaa nootiiwwan irratti ka'ee jiru sana keessa. Kaartaa Itoophiyaa sana keessa wantoota gurguddoo 2 jira. Sirriitti sukkuumtanii yookiin rirriittanii ilaaltanii kaartaa kana keessa quuquusaa fi quqquu baachuusaa adda baasuu qabdu. Lammaffaa lakkoofsi gatii nootichaa achi keessatti yookiin kaarticha keessatti barreeffamee jira. Baay'inaan 1 2 qofa doon taane 3 4 5 ta'ee abbaa 50 irratti 50 abbaa 100 irratti 100 abbaa 10 irratti 10 abbaa 200 irratti 200 jedhee barreeffamaan kaa'amee waan jiruuf kaartaa kana keessa lakkoofsa gatii nootichaa ilaaluu qabna jechaadha. Inni sadaffaan mallattoo kubbaati. Kaartaa nootii gubbaatti ka'ee jiru suura kaartaa sana gara gubbaasaatti yookiin gara cinaasaa gara olii irratti mallattoon kubbaa fakkaattu hin jirti. Mallattoo kubbaa fakkaattu kana gara biiftuutti qabnee isa kara fuulduraasaa fi isa gara duubaasaa jiru sararri isaa otoo walirraan jal'atiin dirqama walirra ooluu qaba. Kanaafuu mallattoo kubbaa fakkaattu kana gara biiftuutti achi qabnee yoo ilaalle sararri gara duubaaf gara fuulduraasaa irra jiru kubbichi walirra ooluu qaba jechaadha. Kanaaf mallattoo kubbaa fakkaattu kana sirriitti xiyyeeffannee ilaaluu qabna. Mallattoo inni arfaffaan mallattoo bishaaniiti. Karaa fuulduraa nootii keenya yeroo ilaallu gara mirgaatti iddoo duwwaan jira. Iddoo duwwaa kana gara biiftuutti qabnee gaafa ilaallu suurri ta'ee mul'ata. Suurri kun suura bishaaniiti.
bishaan mallattoon bishaanii kun suurri bishaanii kun immoo ciisee gaadiddaa mul'ata. Kanaafuu mallattoo bishaanii kana iddoo duwwaa karaa mirgaa jiru yookiin immoo karaa duubaa isaa naannessine karaa ilaallu immoo karaa bitaa jiru kana gara biiftuutti qabne bishaan ciisee mallattoo bishaanii ciisee jiru laaluu qabna jechaadha. Inni shanaffaan tartiib lakkoofsa yookiin siiriyaal nambarii tarreeffamee jiru san keessa sirriitti ilaaluu qabna. Tartiib lakkoofsa yookiin siiriyaal nambariin noottiiwwan irratti karaa fuulduraa gara bitaatiin gubbaa isaa irratti gara mirgaatiin immoo jala isaa irratti barreeffamee jalqaba qubeen itti aanee immoo lakkoofsonni tarreeffamanii mul'atu. Lakkoofsa kana meeshaa guddisee mul'isu sirriitti itti qabnee gaafa laallu filoorensii gara magariisaatti jira. Inni jahaffaan fakkii leencaati. Fakkii leencaa irratti calaqqee altiraavaayoleetii yoo ibsine filoorensii gara halluu keellootti nuuf jijjiira. Asirratti wanti hubatamuu qabu fakkii leencaa kana calaqqee altiraavaayoleetii itti ibsuu qabna. San booda filoorensii gara halluu keellootti nu jijjiiruu qaba jechaadha. Inni torbaffaan warra ijaan hin argineef mallattoon kaa'amee jira. Akkuma beekamu namoonni ijaan hin argine qarshii abbaa dhibbaa, abbaa dhibba lama, abbaa shantamaa, haa ta'u abbaa kudhanii harka isaaniitiin qaqqabachuun adda baasanii beekuu danda'u. Kun immoo mallattoowwan isaaniif jedhamee hojjetamee jira. Noottiiwwan kana kaartaa Itoophiyaa kee jiru sana gara cinaasaatti gara bitaatti qarqara irratti sararoonni lama sadi ta'anii saaramanii mul'atanii jiru. Sararoonni kun namoonni ijaan hin argine adda baasuu akka danda'aniif adda ta'ee hojjetamee isaaniif kaa'amee jira. Nutis warri ijaan arginus warri ijaan hin argines mallattoowwan sararoota naannoo kaartaa Itoophiyaa qarqaratti kaa'amee jiru kana qaqqabannee yookiin immoo ijaanis laallee jiraachuu baatu isaanii nama ququuquu fi ququuquu dhiisuu isaa sirriitti qaqqabannee addaan yoo baanne birrii noottii isa sirriif isa fakkeeffamee hojjetame yookiin immoo isa fooyyessan addaan baasuu hin dandeenya jechaadha. Karaa kanaanis qarshii noottii isa sirriif isa sirrii hin taane addaan baasuu hin dandeenya. Mallattoon inni 8ffaan garuma sarara asiin gadi saaramee calaqqisee mul'atu sanaatti isin deebisa. Sararuma isa irraan gadee saaramee calaqqisee mul'atu sana oliif gadi yeroo naannessitan ifti calaqqisa san keessaa bahu yeroo isin olii fi gadi naannessitan calaqqinsa oliif gadi keessa sosocho'a. Isa kana gara ifaatti yookiin gara aduutti qabdanii ifti isaa oliif gadi keessa naanna'uu isaa sosocho'uu isaa sirriitti ilaaluun qarshiin yookiin noottichi isa sirriif isa sirrii hin taane ta'uu isaa as keessatti illee adda baasuu dandeechuu jechaadha. Maatii chaayilii koo ta'uu hin dagatinaa. Subscribe godhaa, nu jajjabeessaa, namoota hiriyoota keessaniif share godhaa, viidiyoo keenya like godhaa, comment godhaa isiniin jedhaa. Waan daawwattaniif, waan viidiyoo keenya ilaaltaniif guddaan isin galateeffadhaa. Ulfaadhaa. Bye bye.